akkuma argitan konkolaataan kun kan hojjetame anatu hojjete. Innis akkuma argitan konkolaataan kun nama 4 baatee deemuu danda'a. Kan irraa hojjetames meeshaalee naannootti gatamanii hojii hin kennan jedhaman irra caalaa deebisee hojiirra oolchuudhaan hojjedhe. Kanan hojjedhe baranuma. Wantoonni irraa hojjedhe immoo akkuma argitan sibiilota adda addaa fi motora immoo kan hin fayyadamne motora single motorii yookaan motorsaayikilaatii. Ishii humna xiqqaasan humna ishii baay'isuudhaan makiina kana akka sochoostu godhe fi meeshaalee naannootti gataman akkasumas meeshaaluma naannoo keenyatti argaman irraa konkolaataa nama 4 shufeera waliin nama 5 baatee deemuu danda'u hojjechuu danda'e jechuudha. Naannoo persentii 35 kan ta'u meeshaalee naannootti gataman irraa kan hojjedhe jechuudha. Kanneen immoo meeshaalee biroo meeshaalee bitamuu qaban bitee konkolaataa kana asitti hojjedhee xumuree jechuudha. Konkolaataa kana tolchuudhaaf kan naga kaasee tokkoffaa kana dura fedhii waa uumuu of keessaa qaba waan ta'eef waa uumuudhaaf bakka kaka'umsa guddaan qaba. Lammaffaa immoo kana durallee waan akka saayikilaa fi waan teknooloojii xiqqaa kana waan miilan deemuu danda'an waan akka peedaalaan deemuu danda'an san hojjechaa ture. Ergas immoo yeroon amma ilaalu gabaa irratti konkolaataan akka malee dabalaa jira. Kanaafuu baasiin biyyi keenya biyya alaatiif baastu baay'ee guddaa ta'ee jira. Kanaafuu konkolaataan kun immoo biyya keenya keessatti oomishamuudhaaf maaltu irrata jedhee yaada kee keessatti erga yaadeen booda gara konkolaataa kana oomishuutti eegalee ergas konkolaataa kana hojjechuu eegalee konkolaataa kanas ji'a 3 keessatti hojjedhee xumuree jechuudha. Kanaafuu kana waan jechuu barbaadu konkolaataan biyya keenya keessatti oomishamuu akka danda'uun ofumaa hojjedhee mirkaneessee jechuudha. Dargaggoo Naafyaad konkolaataa kana baasii salphaadhaan hojjechuun tajaajila akka kennu taasiseera. Gama biraatiinis boba'aa xiqqaadhaan kiloomeetira dheeraa deemuu danda'uu isaatiin boba'aaf baasii bahulleen ni qusataa jedha. Konkolaataa kana hojjedhee xumuruudhaaf baasii 50,000 fixee jechuudha. Innis 50,000 kan hojjetamee xumuruu danda'e akkuma suufiyaaletti duratti tokkoffaa meeshaalee kana gatii gadaanaadhaan naannoo keenyatti argachuu ni dandeenya. Meeshaalee kun irraa hojjetame jechuudha. Lammaffaa immoo meeshaalee gataman deebi'ee hojiirra ooluu ni danda'a. Konkolaataa kana oomishuu eegale. Meeshaaleen gatamee hojiin hin kennu jedhame hojii kennuu irratti oola. Fakkeenya mootoruma isaatirraa yookaan mootoraan asirratti fayyada mootora hojiidhaan ala ta'ee jechuudha. Mootora hojiidhaan ala ta'e deebisee suphee humna isaa itti dabalee akka kana sochoosu godhee jechuudha. Kana bira immoo beenzilallee qusachuu ni danda'a jechuudha. Tokkoffaa motorri kun kan fayyadame kan motorsaayikilaatti beenzila amma ta'e tokko ni qusata. Lammaffaa immoo anillee dhuunfaa kiyyaan kaarbiraatara irratti siistema biraa fayyadamee jechuudha. Waan kaarbiraatara keessatti waan jigirar jedhamutu jira. Isa san fayyadamee beenzila tooftaa ittiin qusatu godhee amma yeroo ammaa kana beenzila leetira tokkoon kiiloomeetira 30 akka deemu godhee jechuudha. Kanaafuu konkolaataan kun kanneen birootirraa adda ta'a. Beenzila ni qusata. Akkana bira immoo bakka barbaadametti baadiyyaas haa ta'u iddoo adda addaa deemeetu akka barbaadetti tajaajila kennuu ni danda'a. Makiinarra ol ka'iinsa ni qaba waan ta'eef. Naafyaad barataa kutaa 10 ta'us fedhii fi kaka'umsa konkolaataa hojjechuuf qaburraan kan ka'e dursa kolleejjii seenee ogummicha barachuu baatus namoota naannoo isaa jiran irraa muuxannoo meeshaalee konkolaataa argachuun konkolaataa hojjechuu jalqabe. Boodarra dandeettii dargaggoo kanaa kan arge kolleejjiin Baalataa Oomartii deeggarsa ogummaa taasisuufiin akka dandeettii isaa gabbifatu taasise. Irra caalaa ogummaa kana kan horadhe naannoo tokkoffaa konkolaataa uumuudhaaf fedhii qaba keessa kiyyatti ijoollummaarraa konkolaataa uumuun barbaada ture. Lammaffaa immoo naannoon mana keenya yookaan naannoo safara keenyatti garaajiitu jira waan ta'eef garaajii Xilaawun jedhama. Achitti yeroo baay'ee achitti dabarsaa jechuudha. Sababa kanaan meeshaalee konkolaataa yeroo adda addaa danda'alan daawwadha. Bakka baay'ee keessa kiyyatti yeroodhaan fudhadha waan ta'eef sababa saniin dandeettii garaajiirraa argadheen konkolaataa kana hojjechuu danda'ee jechuudha. Baalataa Oomartii isaanillee galateeffachuu barbaada. Isaanis waan na barbaachisu hundaan cinaa dhaabbatanii maateriyaala adda addaa maashinoota barbaadullee maashina kana barbaadu jedhe isaan san na deeggaranii dhumarratti konkolaataa kana
hojjedhee asiin ga'ee jechuudha. Namoonni biroollee namoonni wantoota danda'aniin dhuunfaadhaan na deeggaranis ni jiru. Isaanis sababa kanaan galateeffachuun barbaada. Haalli kalaqa kanaa kolleejjiin ispeeshaalii kolleejjiin Balataa'oo iddoo burqaa teekinooloojiiti. Kanaafuu namoonni dargaggoonni hedduu kan mana keessa jiran kan hojjechuu danda'an kana caalaa waan kana caalis hojjechuu kan danda'an rakkoo garaagaraatiin duubatti hafaniitiin hin jiru. Kanaafuu wanti akkanaa yoo argamu wantoonni namoonni akkanatti kalaqa isaanii mul'isuu danda'an yoo jiraatan gargaaruun gara kolleejjiitti fiduun deeggaruun ogummaadhaan wantoota garaagaraatiin deeggarree baasuun dirqama ergama Balataa'ootti illee waan ta'eef jechaadha. Kanaaf Naafyaad konkolaataa inni hojjete jalqaba kanan turre kan biroo ture. Dura luka 3 ture deebi'ee luka 4 ta'aatiin hin dhufee ammi fe'umsa namaallee akkasumatti improve ta'aatiin hin dhufee jechaadha. Kanaafuu beekumsi gahumsi iskiiliin hojjetaa dargaggoota baay'ee guddaadha waan ta'e isaarratti hojjetuun isaarratti invest gochuun isaan gargaaruun dirqama jechaadha. Maaliif yeroo ammaa kana mootummaan asirratti xiyyeeffateetiin kan hojjetaa jiru. Maaliif hojii dhabaan hedduu waan jiruuf hojii dhabaa kana hir'isuuf namootaafillee iddoo hojii itti hojjetanii poteenshaalii isaanii mul'isuu danda'an uumuudhaaf waan ta'eef Naafyaadis kanneen keessaa isa tokkodha jechaadha. Fedhiidha guddaan. Leenjii namni tokko yoo leenjuu fedhii isaa keessa jiraachuu qaba jalqaba. Fedhii yoo jiraate wanti hunduu hin jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf fedhii isaa laalleetiin gara kolleejjii keenyaatti finnee gara kolleejjiitti erga dhufeen booddee leenjii gaggabaaboodhaan makaaniksiirraa koompitensii keessaa piik ta'eeti koompitensii hanga ta'e leenjisne. Leenjii gaggabaaboodhaan hanga yeroo xiqqoo hanga leenji'een booda shoorti termiidhaan akka COC fudhatu godhame. Ga'umsa ogummaa jechaadha. Ga'umsa ogummaa makaaniksii sanirratti koompitensoota fudhate sanirratti isaan leenjifnee isa qormaata ni fudhate qormaata COC maagaa'oo jechaadha. Maagaa'oo sana erga fudhateen booddee ni milkaa'e. Kun maal inni wanti barate sun fedhii qaba waan ta'eef tattaaffii guddaa qaba waan ta'eef gara kolleejjittis dhufuu baatu leenjii gaggabaaboodhaan barsiifnee akka inni ga'uun gochuun danda'ameetiin hin jira. Kun kaka'umsa guddaa waan of keessa jiruuf potenshaaliin kana caalus jiraachuu danda'a waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu osoo deeggare kana caalaas wanti hojjetamu jiraachuu danda'a jechaadha. Konkolaataan kun baasii xiqqaadhaan salphumatti kan hojjetamu waan ta'eef dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu kan danda'u. Maarree dargaggoon kunis konkolaataa hojjete kanaan namoota ittiin deddeebisuun galii irraa argachaa fayyadamaa ta'aa jira. Tokkoffaa biyya keessatti kan oomishame. Konkolaattonni biroo yoo ilaallee jiraanne gara biraatii dhufee maateriyaaliin asitti kan walitti onnoo ta'u jechaadha. Kun garuu akkasii miti. Biyyuma keessaa meeshaa gaggatamerraa baasii baay'ee xiqqaa ta'een kan biyyuma keessaa naannoomarraa meeshaalee naannoomarraa argamutti kan oomishamuu danda'e jechaadha. Kanaafuu konkolaataan kaawwan yoo ilaallee jiraanne gatiin isaaniillee baay'ee ol ka'aadha. Hammi leetiraan kiiloomeetira isaan deemanillee xiqqaadha. Kun leetira tokkoon kiiloomeetira hedduudha kan deemuu danda'u. Gatiin isaa baay'ee xiqqaadha. Nama hanga 4 hanga 5 nama fe'uu danda'a. Gatiin isaa xiqqaa waan ta'eef namoota dargaggoota hojii dhabdoota birootiif haala salphaadhaan adrees gochuu ni danda'ama. Amma guddaan konkolaataa kana hojjetee itti fayyadamuu miti. Production levelii tokko irratti kaa'udha. Means iddoo production tokko uumamiiti kana oomishaatiin dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf haala salphaa ta'een dabarsu. Saniin booddee dargaggoonni sunnis akka fayyadamaa irraa ta'an. Ani jalqaba konkolaataa hojjechuu san galmaan ga'uu san qofan yaade ture. Ergasii immoo moor san caalayyuu amma tajaajila nama 4 baatee deema shufeera malee tajaajila geejjibaa akka taaksiitti ittiin kennaa jira jechuudha. Kanaafuu noormaali ani tokkoffaa anaaf hojii naa uume lammaffaa immoo namaaftis konkolaataa biyya keessatti oomishame kanaan geejjiba kennuun akka danda'amu uummatattis ifaan ifatti agarsiisee jira. Noormaali akkuma konkolaataa biraa yookiin akka taaksiitti itti fayyadamaa jiran amma geejjiba ittiin kennaa jira waan ta'eef ganama ba'ee ittiin hojjechaa oolee akkuma noormaali akkuma makiina biraa galgala galaa jechuudha. Kanaafuu inuma an dura hojjedhee kaayyoon dura hojjedheef caala itti fayyadamaa jira. Akkanaan hojjedheef caalaan bu'aa irraa argachaa jira jechuudha. Galii ana bira darbee maatii bulchuu danda'u argadhaa jira jechuudha. Kanaafuu gama tokkoon ani hojii
hojii dhabdummaan ta'a ture yeroo kana barnootaan alatti hojii dhabdummaan ta'a tureeyyuu garuu konkolaataa kan ofii kiyyaa uumee hojii dhabdummaa irraa bilisa ta'e jechuudha. Sababa kanaan osoo qaamni biraa deeggarsa godhee yookaan qaamni mootummaa deeggarsa barbaachisu mara godhee baalataan Oromiyaatis odoo deeggarsa kana nu godhee abbootiin qabeenyaatis irratti hirmaatanii konkolaataan kun biyya keenya keessatti oomishamee hojii dhabdeeyyotaaf gatii gadaanaadhaan gurguramee namni kamuyyuu itti fayyadame jedha. Sababni isaas amma namni kamuu osoo oomishamee biyya keessatti gatii gadaanaadhaan bitatee itti fayyadamuu danda'a. Amma yoo ilaalle garuu gabaarra bitachuudhaaf gatiin isaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu sababa kanaan odoo mootummaan qaama kana qaamni kun ilaallatu kana gara faafirikaatti akka jijjiiramu deeggarsa godhee meeshaan konkolaataan kun gara faafirikaatti jijjiiramee konkolaataan kun oomishamee hawaasa bira ga'ee hin jedha. Hojii kanaan alatti hojii teeknooloojii biraas hojjechuun barbaada kan jedhu dargaggoo Naafyaad qaamni mootummaa deeggarsa yoonaa taasise gara fuulduraatti hojii kana caalu hojjechuun barbaada jedha. Barnoota illee barachaatiin jira. Garuu immoo teeknooloojiis kanarratti qofa hin dhaabne teeknooloojii hojjechaatiin jira jechuudha. Yeroo ammas teeknooloojiin eegalee hin qaba. Yeroo xumureen ifa baasa. Saniin alattis piroopozaala biraa kan piroopozaalaawwan gurguddaa ta'an hin qaba jechuudha. Piroopozaala lama kan hojjedhee diroongii isaa diiteelii isaa hunda isaa xumuree qabu nan qaba. Garuu san immoo gara hojiitti hiikuudhaaf hanqina baajetaatiin jira. Hanqina maateeriyaalii jira. Kanneen immoo osoo mootummaan na deeggaree teeknooloojiiwwan yaadi kana akkuma kanaa galmaan ga'e yaada kiyya yookaan karoora kiyya jechuudha. Karoora kana galmaan ga'uudhaaf deeggarsa na barbaachisa. Deeggarsa maallaqaa, deeggarsa maateeriyaalaa na barbaachisa. Kana mootummaan akkana jala dhaabbatus dhaamsa kooti. Amma immoo yoo ilaalle gabaarra kan bitamu yoo ilaalle kan ittiin of jijjiiruudhaaf baay'ee waan ittiin bitatu hin argatu tokkoffaa. Lammaffaa immoo osoo bifa liqiitiin bitatee san kaffaluudhaaf baay'ee ulfaata. Kun garuu gatii xiqqaadhaan amma 50,000 hojjetamee xumurame moo 100,000 osoo gurgurame wanti kun baay'ee gadaanaadha. Normaalii amma kun taaksiidha, akka taaksii fayyada. Baajaajiidha osoo fudhannee baajaajiin 200,000 fi wayii santu gurgurama. Kun garuu gatii xiqqaadha jechuudha. Naafyaad barataadha. Akkuma barataa ta'ee isaa kanatti konkolaataa kanaan ni hojjeta. Galii inni argatu ni jira. Galii isaa sanii of danda'ee hanga maatii gargaaruutti gaheetiin ni jira jechuudha. Kanaaf barataa kutaa gadaanaa ta'eetiin. Kanaafuu amma dargaggoonni hedduu ka hojii dhabaniiti mana keessa ta'antu jira yeroo ammaa kana keessatti. Dargaggoota kana immoo deeggaruun dirqama. Dargaggoota kana hojii uumnee fi gara hojiitti bobbaasuun hojii balataa'ooti. Kanaaf balataa'oon ogummaa isaatiin leenjiseeti gara hojii dhabdoota kanneen gara kolleejjiitti fidee leenjiseetiin waan isaan itti bobba'uu danda'anitti akka bobba'anii fi akka of danda'an akka biyya gargaaran akka maatii isaa gargaaran gochuudha jechuudha. Kanaafuu isa keessaa tokkodha Naafyaadillee. Akkanumatti namoota kanneen gargaaruu deeggaruu ogummaadhaan ispeeshaaliin ogummaalee achi keessaa kolleejjii keessaa qabnuun rileeted kan ta'e hunduma isaatu gargaarree leenjii gaggabaaboodhaan kenninee fi madaalli ga'umsa ogummaa kennineefiiti isaan milkeessinee hanga ba'aniin booddee of danda'anii akka socho'an akka maatii isaanii gargaaran akka of gargaaran akka biyya gargaaran gochuudha jechuudha. Biyyi karaan ittiin jijjiiramuu dandeessu lammiileen ishii waa kalaquu yoo dandeessi. Lammiileen isaanii waa uumuu yoo danda'an beekumsaan yoo deeggaraman yoo hojjetan yoo waa kalaqan yoo waa yaadanii fi waa jijjiiran qabatamaan rakkoo hawaasa naannoo isaanii jijjiiruu akka danda'an muuxannoo biyyoota guddatanirraa agarree jirra. Namoonni hedduun ijji isaanii gaafa guddinaa fi gaafa saayinsii gaafa teeknooloojii gaafa dubban gara biyya alaatti ijji isaa laala. Gara teeknooloojii haarawaa haayiteek qofa laala. Wantoota xixiqqaarraa ka'amee bakka guddaa san akka gahamu namni yaaduudhaaf ni rakkata. Isin waan amma yaadaa jirru badhaadhina bira geenya jennee hawwaa jirruu fi hojjetaafis jiruuf dhagaa bu'uuraa olaanaa kaayaa jirtan waan ta'eef hojiin kun akka salphaatti hin laalamu. Adeemsa hojii keessatti namni osoo sammuu qabu beekumsa osoo qabu sababa faayinaansiitiin sababa iddoo bakka itti oomishan dhabuutiin
ogummaa isaa beekumsa isaa harka keessa qabatee akka jiraataa ture ijoolleen konkolaataa oomishuu jalqaban irraa waa guddaa barree jirra. Industirii keenya warra ceesisuu danda'an qonna keenya tiraansfoorm meeshaalee godhuu danda'an qabatamaadhaan warri hojjetaa jirtan magaalota isin hojjetaa jirtan keessatti gaafii lafaa gaafa gaafattan lafti isin gaafattan lafa gurguraa osoo hin taane lafa beekumsa keessanitti baaftanii carraa hojii itti uumtanii fi abdii dargaggoota boruutti ittiin uumtan waan ta'eef qophii lafaa barbaachisaa hunda asumaan kallattii hojii kannuu fi akka lafti kennamuuf warra lafa gaafatan warra beekumsa qaban warra ogummaa qabanii fi asii beekumtiin kennamaafii jiru kun gaafii lafaa isaan dhiheessan bulchiinsi naannoo sanii akka kennuuf asumaan ergaa dabarsaa ያመጣችኋቸው መፍትሄዎች teekinooloojiiwwan kalaqxan dhugumatti rakkoo baay'ee furmaata kan ta'u anis kana booda dhaabbilee olaanoo qofa osoo hin taaneen teeknikaa fi ogummaa irratti xiyyeeffannaa kennuun isin cina dhaabbadhee hojjechuuf waadaan gala. ለመስራት ቃል እገባለሁ። xumura agarsiisaa fi baazaarii dorgommii hojiiwwan kalaqaa baalaataa'oo Oromiyaatiin magaalaa Adaamaatti qophaa'e irratti badhaafameera. Dargaggoon kun badhaasni argadhe hojii kana caaluu akkan hojjedhuuf na kakaaseeras jedhe. Badhaafamuu koo waliin wal qabatee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Innis tokkoffaa badhaasni kun isa jalqabaati. Kana caalammoo boru waan guddaa hojjedhee akkan badhaafamu abdiin qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa fi Ministeerri Saayinsii fi Teekinooloojii waadaa deeggarsaa akka nuuf godhan waadaa nuuf galanii jira waan ta'eef kana caalaa hojjechuu akka danda'uuf fi badhaasni kun haamilee guddaa naa kennee jechuudha. Dargaggoonni baay'een yeroo ammaa kana ooleen jee namni hujuma mootummaati kan yaadu sun ta'uu hin qabudha. Dogongora sammuu namarratti hojjetamuu danda'u qaba. Namni wanta ogummaa isaan gahoomee ogummaa leenji'ee baay'isaniin hojii uummachuu danda'u qaba. Hojii uumuunis akka jiru dargaggoota kanneen irraa baratuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Namni ni barata oo baratee baay'ee ogummaa fudhate san gara gabaatti geessee gurguruu danda'u qaba. Kan gurguru ammoo ogummaa isaa san tokko kalaqeetiin or wantuma hojjetisaniin imaataadhaan gurmaa'ee liqii itti fudhatee gara hojiitti itti galee ofiis maatii isaas jijjiiruu kan danda'u ta'uu isaa asumarraa fakkeenya fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Dargaggootni kun tokkoffaa keessa isaaniitti fedhii wantoota adda addaa teekinooloojii adda addaa hojjechuu qabaatanii kan dandeettii wanta san ittiin socho'uudhaan dhaban ni jira waan ta'eef sababa kanaan osoo qaamni biraa deeggaree qaamni wantoota namoota teekinooloojii irratti hirmaatan kana hirmaachuu barbaadan kana wantoota xixiqqoo hojjetanii too sanirraa guddaatti ce'uudhaaf humna dhaban ni jira waan ta'eef mootummaan osoo deeggaree jarri sun guddatanii bakka guddaa ga'uu danda'u. Garuu immoo saniinis yoo mul'achuu baatan yeroodhaaf osoo abdii kutuu baatanii waan hojjechuu barbaadan hunda shaakalanii waan yeroo hundumaa yeroo isaanii teekinooloojii irratti dabarsanii bakka dhaamsa kiyya waan tokko hojjechuudhaaf immoo wantoonni adda addaa nama qunnamuu danda'a. Saniifuu fakkeenyaaf anumtuu yoo naraan namoonni baay'een yeroo as ga'u na beeka waan ta'eef chaalenjiiwwan adda addaa keessa akka darbee as ga'e ni beekani. Garuu namoonni teekinooloojii yeroo jalqabu ijoolleen na waliin turan ture isaan warri na biraa hafan galma hin geenye jedhanii hanqina adda addaatiin wantoonni ijoolleen na biraa hafan ni jiru. Isaan sun garuu har'a hagam akka itti gaabban ni beekani. Sababni isaa ani bakka hin ga'e abdii kutuu dhabuudhaan bakka hin ga'e na argani. Kanaafuu abdii kutuu dhiisaniiti waan yaalan san bira ga'uudhaaf kaayyoodhaan qofa socho'anii waan san bira akka ga'an dhaamsa kooti. Egaa daawwattoota keenya muuxannoo dargaggoo konkolaataa hojjete kanarraa waa akka hubattan abdii qabna. Egaa dargaggoon kun fedhii fi kaka'umsa hojii kalaqaatiif qaburraan kan ka'edha. Konkolaataa kana kan inni hojjete yeroo ammaa kana egaa hojjechuu birallee darbee ofiisaatii hojjetee ittiin yookaan immoo ittiin geejjibee ofiisaafis fayyadamee akkasuma immoo maatii isaallee ittiin tajaajilaadha kan inni jiru. Dargaggoonni egaa haala kanaan deeggarsa yoo argatanii hojii kana caalu hojjechuu akka danda'an kan namatti agarsiisudha. Qophii keenya har'aas kanumaan xumurraa waan nu daawwattaniif galata argadha. Nagaatti.